Hayya jirra jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessan baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baay'ee galatooma like dhaan bira jirtu mallee subscribe dabalaa jirtu view dabalaa jirtu kanaaf baay'ee galatooma sinin jedha sinin jaalladha ammallee like keessan na biraan hambisiina sinin jedha እና ሀረ ሙደኖ tokko kana ni argee dhufechuudha mudannichis dubartiini tokko ulfadha yeroo tokko jechuudha mudannoo akkasii ananna mudateera jechuudha yerooni kakuu garaatti baadhu baay'ee garaan ko guddateera iyyuu ture na achi ji'a 8 akkas ta'eera baay'ee guddateera baay'ee yeroo ulfa wanti hundumtu achi namarraa faffagaata amma akka barbaadanii gadi jedhanii ol jedhanii taa'anii ka'anii fiiganii utaalan kana miti yeroo ulfa keessattuu ji'a bakka jamee qadarbinaa sin jedha beekamu majammarran nama dhibuu jalqaba ji'a 7 kaasee immoo bakka waan hunduu nama dhiba dhugaa waaqaati waan hunduu jechuudha taa'anii ka'uun namatti ulfaata mana fincaanii faa keessattuu dhaquun namatti ulfaata namoonni baay'ee mana fincaanillee sa taa'umsa qabu fayyadamu warri mana isaanii keessa jiru jechuudha warri mana isaanii keessa hin jirre suma lafaa fayyadamu gaa'inni baay'ee ulfaata dhugaa waaqa ana yeroo ji'a 8 kaasee baay'ee natti ulfaata mana fincaanirra dhaqee deebi'uun jechuudha yeroon taa'u asii gadi naquu qachuudha bakka waan miilli shiifaa naquu natti fakkaata yeroo sana dhugaa waaqaa jechuudha እና baay'ee namatti ulfaata sinin jechuun barbaada haaluma kanaa wal qabsiisee yeroo tokko iddoo wayin naqa jedheni taaksii qabachuudhaaf iddoo taaksii gee taaksiin dhufeen dhaabatee yeroo dhaabbatu gaa taaksii biyya keenya ammoo beektu mitiire nama ciggodhee fe'a barcuma tokkorra barcuma lama irratti nama 3 fa taa'umsa 2tu ta'a garuu nama 3 kan irra teessisan sila akka seeraatti taa'umsa 2 irra namuma 2 ta'a warri biyya kanaa garuu walitti bubbutanii taa'umsa 2 irra nama 3 fa teessisu yoo tiraafikii sodaatan qofa malee 2 kan teessisanii እና taaksii tokko dhufee yeroo dhaabbatu jechuudha seenuudhaaf jedheeni dubartiidha baay'ee dubartiin anuma faanayyuu dubartoonni maaliif akka ta'e hin beeku dubartiidhaaf gaarii miti namatti miti dhugaa እና dubartiin suni teessee jirti wombariin karaa siinii duwwaan jira wombariin 2 jira gaa yookaan achi naasiquu qabdi yookaan immoo na dabarsuu qabdi asii achi jechuudha isa booda ol seenee rasayyuu akkas gadi taaksii beektu miti rasa biyya keenya akkas gadi jedhanii sesseenama gadi akkas jettee seenta makaraadha kanuma gadi jedheenan seenee yeroon seenu taa'umsi ishee bira jira niitiin suni dubartiin sun yookaan nan dabarsitu yookaan achi naasiqtu raddaatiin sun ishee malaala dhugaa waaqa callisee hin ilaalu yookaan akkana jettee akkana jechuun jilba ishee akkana goote jilba ishee akkana goote akkas goote immoo danda'een darbu asiinis jira kan kun taa'umsinni kunis jira waan ta'eef garaa koo qabeetu nagaffa yookaan asii achi siqoodha yookaan kaatee buutee ani darbee taa'ee ofii taa'u kana lamaan bichaa jira dubartii mata'uu isheerraan kan ka'e malee otoo dhiirota ta'e lafa bu'anii nama teessisu ndaam warri dhiira dubartoota ulfannaa argan yu gana bakka isheen teessu filuu fi jammaru filanii teessisu asii wayya jedhu dhiironni jechuudha baay'ee dhiironni dubartii ulfaa dubartii mucaa baattee deemtu baay'ee baqaan kunuunsu biyya kana dubartiin garuu meeqaa goofta dubartii anuma faanayyuu waan laphee makeenya nuuf asirreessu malee hammeenyi laphee dubartii keessaa hin danda'amu isa booda an garatti seenuu dhabnaan bakka akkas gaffa'ee seenuu fi garaan koo balbala isa tirkatan isa kana bukkee geera gaffa kana fedhe nan bu'e deebi'ee lafatti aareechu yeroon bu'u raddaatichi na ilaalaa jira niitii qabee gadi darbate dhugaa waaqa waan akka zambeelii wayis qabattee jirti siyyuun fe'u jedheetu niitii sana zambeelii shifan godhee alatti si fe'u jedhee dhugaa waaqaa jedhee seeninaan jedhee na teessise niitii sana dura ishee seene ture achumatti dhiisee deema na mudannoo akka kanaatu har'a jechuudha mudannoo akkanaa dubartii ulfaa tokko yeroo mudatu arge taaksii an keessa jiru kakuu baadheen jira taaksii an keessa jiru qabachuudhaaf ol seenuudhaaf dhufte
Intala ammas intalli tokko immoo taa'aa jirti. Intalli sun akkuma amma dubartittiin kun na goote bakka akkuma sana goote. Achi dabarsu ganaa jilbashii akkana goote achuma teessee akkana micciiramti. Akkana micciiramtee immoo dandeesseen darbitu isheen gaffaatee darbiti garaashii isa kana isatti hirkatanitti gaffaatee darbuudhaaf hin taaneef. Akka isheen caafii kana yookaan qarqararran teenye immoo qarqara teessisuu diddee akkana jettee akka isheen akkas darbitu gootetti. Erees ma'aam. Baay'ee tokko nama aarsachuudha. Bakka tokko tokkotti mudannoo wal fakkaatu jira. Yeroo garaatti baatan immoo baay'ee nama dadhabsiisa waan ta'eef iddoo deemtu tokkotti xinnooshi waan xinnoonis nama aarsa maaliif dadhabbii baay'ee jira waan ta'eef nama aarsa. Iddoo tokko dhaqxee dhufuudhaaf baay'ee nama aarsa. Kanaafuu yeroo dubartoonni garaatti baatanii kunuunsa baay'ee isaan barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf. Kunuunsi baay'ee isaan barbaachisa. Maaliif itti ulfaata waan ta'eef hin dhiphisa. Baay'ee isaan hin dhiphisa waan ta'eef yeroo itti isaan gaddan miti, yeroo itti isaan aaran miti, yeroo itti isaan dadhaban miti, yeroo itti garaatti baatanii yeroo kunuunsamanii. Otoo akka biyyoota gurguddatanii ta'e dubartoonni ulfaa akka isaanii kunuunsaman hin beektu. Garuu biyya keenya keessatti haaluma biyya isaa faana deema waan ta'eef biyya keenya keessatti baay'ee dadhabsiisaadha. Isumaaniyyuu magaalarra immoo wayya hamma tokko baadiyyaarra jechuudha. Magaalarra wayya baadiyyaarra magaalatti baay'ee gaariidha amma tokko illee jechuudha. Amma tokko illee baay'ee gaariidha. Mudannoon garaagaraa jiraatu malee. Karaarra yeroo deemtu fa warri dhiiraas gargaaru dhugaa waaqa dubartiin maqaa kee ooftuutuma si ilaaltuuti to'atii akkam dadhabdee ba'aallee baattee jirta ta'e sirkaan fuudha siin hin jettu dubartiin dhugaa. Dhiirri garuu fagoodha ganaa yoo si argee siin qaba. Feestaaluma xiqqoo baadhu deema siin gargaara siin jedhee si faana deema. Yeroo deemtu fa suuta jedhi deemi fa siin jedha. Kamatti sitti deemanii warri dhiiraachi suuta jedhi deemi siin jedha. Si sodaatu jechuudha. Dubartiin garuu silaa dubartii ture dhiphinicha kan beeku rakkinicha kan beeku akkamitti akka garaatti baatus akkamitti akka deessus kan beeku dubartoota. Garuu dubartoonni garaa namaan laafan. Dhiiratu garaa namaa laafa dhugaa waaqa. Bakka kamiyyuu dhaqaa ulfataati garaatti baadhaati deemaa bakka kamiyyuu dhiirota garaa sinidha. Gaafa deessan illee hospitaala deemaa. Dhiira sin quunnamnaan dhiirri baay'ee gaariidha. Dhiiratu sinii laafa. Baay'ee obsa baay'eedha. Otoo dubartoonni faachuudha miila isaanii ol fuudhanii akkanatti dhiituudhaaf jedhanii waan godhan hin beekan baay'isoo yeroo dahan waan ta'eef miila isaanii yeroo garaa isaanii qaban miilaan ol fuudhu miila isaanii ol fuudhu dhiituudhaaf jechuudha. Fuuldura jiru miti akkanatti dhiituudhaaf jechuudha. Maali beektu isaanii waan gochaa jiran hin beekan. Otoo dubartoota ta'e garuu hin arrabsu. Jechoota garaagaraa fa'a gaafa ulfoofte kanan seeneefaa jedhee namni nama arrabsu jira. Akkasittiin fakkaanee gaafa ulfoofte faa namaan hin jedhamu ture kun jedhamuu hin danda'u. Namni kamiyyuu garaatti baatee malee mucaa argachuu hin danda'u. Garaatti baatee malee bakka bu'aasaa lafa kaawwachuu hin danda'u. Dhiphinacha sana immoo dandamachuu yoo dadhabe namni sun du'uu hin qabu. Kanaaf ogeessonni fayyaallee akka dhiphinni hammi kun jiru waan beekaniif baay'ee obsa warra qaban. Jirachuudha. Kanaaf warri dhiiraa dhugaa waaqa dhiirota wayyansin hin jenna. Har'a mudannoo akka kanaatu yeroo nama mudatu argee baay'een gaddee fi anis waan akkasii dabarseera waan ta'eef jechuudha. Dubartoonni yeroo baay'ee bakka garaagaraatti namaa yaadanii namaa hin gaddanii walii jechuudha. Namaatu hin taane kun walii yaaduu walii gadduu jedhama. Innaa kana fakkaata isiniin jedhaan maalumaafuu warri deessanii argitaniittu warri hin deenye immoo dahaati argaa dhiiras dahaa dubaras dahaa waaqni isiniif haa kennu hin sodaatinaa kun uumamadha waan ta'eef wanta uumamni fide immoo uumama nama gargaara waan ta'eef fakkeenyaaf namni baay'een ani garaatti baachuu dahuu sodaadhee tanan heerumuu dhiiseef akkan jedhu jiru kun qoosaa ta'uu qaba malee dhugaa ta'uu hin qabu. Da'umsa sodaadheeni heerumuu dhiisee namni jedhu faatu jira. Kun hin jedhamus qoosaa yoo ta'e malee jechuudha. Waan uumamaan dhufu immoo uumaatu nama gargaara. Isiniin jedha viidiyoon kiyya har'a kana fakkaata isiniin jedha laayikii naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. I love you so much. Kakku dubbisi. Hi jedhi. Hey dubbisi hi jedhi. Hi.
هاي دي dhumarratti hai hai. Aku hai hai sinin jettee dhumarratti. Ciao ciao.